Namoonni tajaajila lammummaa arjooma dhiigaa kana irratti hirmaatan maallaqa qofaan deeggarsa taasisuu osoo hin taane dhiiga arjoomuun lammiilee sababa garaagaraan hanqina dhiigaan hubaatiin isaanirra ga'u lubbuu baraaruun isa guddaadha jedhan. Tola ooltummaan immoo maallaqa qofa namaa kennuu miti. Midhaan bitanii namaa kennuu qofa miti. Waan namni hin agarre ija namni hin agarre dhiiga kennuun hojii guddaadha. Lammiilee keenya yoo dhiiga argatanii lubbuun isaanii ooluu danda'u sababii dhiiga dhabuutiif lubbuun isaanii darbu lammiilee kanaaf nummoo dhiiga laannee isaaniin lubbuu isaanii oolchuun lammiidhaa fi qaqqabuudha karaa tokkoon tola ooltummaadhas karaa jedhuun. Dhiiga kennuun lubbuu oolchuudha, lammii oolchuudha, haadha oolchuudha, daa'ima oolchuudha, biyya oolchuudha. Dhiiga qabnu yoo arjoomne lammii dhiiga dhabee rakkatu, lammii dhibeedhaan hubamaa jiru karaa dhiiga keenya arjoomuuti yoo bira dhaabban tokkoffaa irratti hojii tola oolmaati. Waaqnis kan jaallatu namnis kan jaallatuu fi waan hin tola arjoomu kanaanis lammiin yoo kan ittiin baraaramu ta'e caalmaatti gammachuunsaa anaaf. Dhiiga arjoomuun miidhaa namarraan ga'u waan hin qabneef namni hunduu hojii kenna tajaajila lammummaa kana keessatti qooda isaa ba'uun lubbuu lammiilee dhiiga dhabuun miidhaman baraaruu qabuun ergaa namoota dhiiga arjooman kunneeniiti. Hawaasni keenya aadaa kana yoo beeke dhiiga kennuun hojii guddaadha, tola ooltummaa guddaadha yoo bare ani lubbuu tokko seevii gochuun nuufillee bu'aadha, nama sanaafis fayyaadha, hawaasaafis immoo qabeenya. Amma Waaqayyo nu jiraachisa jiraannee dabarra. Dhiigni immoo dhiiga akka barbaadametti gabaarraa bitamu utuu hin taane namarraa kan argamudha waan ta'eef namni hundinuu waan qaburraa ofiisaa ooshee nama biraa darbee ooshuudhaaf dhiiga isaa kennuu qabaan jedhan. Dhiiga kennuun miidhaa namarraa hanga hin qabu. Akka ogeessonni fayyaa saayinsiin fayyaa jedhuttis miidhaa namarraa hanga hin qabu. Yoo walii keenya wal gargaare amma miidhaa nurraa hin geenyetti lubbuu namaa ooshine lubbuu namaa yoo baraarre hojii gaarii waan ta'eef kanaaf hundumtuu kana beekee waan sammiin lubbuu oolchuun hojii guddaa ta'uusaa beekee akka gumaachuu ergaan dabarsa. Arjoomni dhiigaa dhimma lubbuu hambisuu waan ta'eef qaamoleen hawaasaa hunduu kana beekuun dirqama lammummaa isaa bahuu qaba jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa godina Wallagga Lixaa Aadde Maasaa Atoomsaa. Dhiigni arjooma dhiigaa dhimma lubbuu hambisuuti. Dhimma du'a haadholii hambisuuti jechuudha. Namni tokko immoo dhiiga kennuudhaan wanti inni miidhaan irra ga'u hin jiru. Namni hundillee kana beekee isarras miidhaan hin ga'u gama biraatiin hojii tola ooltummaa kana keessatti immoo du'a haadholii haadha tokko hambiseera wanta ta'eef namni hunduu kana beekee ga'ee isaa bahuu qabaa kan jedhu. Waan qaburraa ofiisaa ooshee nama biraa darbee ooshuudhaaf dhiiga isaa kennuu qabaan jedhan. Dhiiga kennuun miidhaa namarraa hanga hin qabu. Akka ogeessonni fayyaa saayinsiin fayyaa jedhuttis miidhaa namarraa hanga hin qabu. Yoo walii keenya wal gargaare amma miidhaan nurraa hin geenyetti lubbuu namaa ooshine lubbuu namaa yoo baraarre hojii gaarii waan ta'eef kanaaf hundumtuu kana beekee waan sammiin lubbuu oolchuun hojii guddaa ta'uusaa beekee akka gumaachuu ergaan dabarsa. Arjoomni dhiigaa dhimma lubbuu hambisuu waan ta'eef qaamoleen hawaasaa hunduu kana beekuun dirqama lammummaa isaa bahuu qaba jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa godina Wallagga Lixaa Aadde Maasaa Atoomsaa. Dhiigni arjooma dhiigaa dhimma lubbuu hambisuuti. Dhimma du'a haadholii hambisuuti jechuudha. Namni tokko immoo dhiiga kennuudhaan wanti inni miidhaan irra ga'u hin jiru. Namni hundillee kana beekee isarras miidhaan hin ga'u gama biraatiin hojii tola ooltummaa kana keessatti immoo du'a haadholii haadha tokko hambiseera wanta ta'eef namni hunduu kana beekee ga'ee isaa bahuu qabaa.